Ilmi namaa kamiyyuu eega dhalatee guddate inni fuudhus fuudhee isheen heerumtus heerumtee ilmoo godhatanii jiraatee darbuu fedha. Jidduu kana keessa waan hedduu keessa lufee isa gaddisiisas isa gammachiisas qoodatee bakka yaada isaa qaqqaba. Gochoota kanneen keessaa saalqunnamtii sirriin gocha bareedaa abbaa manaa fi haadha manaa gidduutti hojjetamudha. Sanarra darbee walqunnamtii saalaa yeroo ulfaa haadha manaa gammachiisuuf godhamus ni jira. Ashama hordoftoonni chaanaalii keenyaa hundi keessan fayyaa qabdu, ammas fayyaa ta'a. Viidiyoo kana gubbaatti waa'ee saalqunnamtii wayittii ulfaa isan dubbisee hubadhe irraa kan isiniif qoodu ta'a. Namoonni yeroo jalqabaaf gara kallattii chaanaala keenyaatti dhuftan baga nagaan dhuftan weelkaam isiniin jenna. Ani Caalaadha. Chaanaalii kana gubbaatti waa'ee fayyaa, tapha babbareedoo, miidhaginaa fi waan kana fakkaatan argattu. Kanaaf sabiskiraayib gootanii ammuma maatii keenyatti akka dabalamtan kabajaan isin gaafachaa viidiyoon qabadhee dhufetti isin haa oofu. Eega walqunnamtii saalaa eega dubartiin tokko ulfooftee jalqabdee hanga ji'oota afuriitti haadha ulfaaf mijachuu dhiisuu danda'a. Sababni isaa wayita kana ol jechuun tutufsiisuu fi dadhabbii waan itti baay'atuuf fedhiin ishee hir'achuu mala. Garuu ji'oota afurii hanga torbaatti dhibeewwan tuttuqamaa turan hir'achaa waan deemaniif fedhiin saalqunnamtii gochuu haadha ulfaa tokkoo dabalaa deema. Ji'a 8 hanga dhumaatti immoo gadaamessi daa'ima baatus guddaa waan ta'eef haalli fedhii isaanii akka duraa hin ta'u. Walumaa galatti walqunnamtii saalaa ji'aan hin daangeffamu jechuu keenya. Kana jechuun amma dhibeen hin jirretti walqunnamtii hanga dhumaatti hin dhorkamu yookaanis hanga daa'imni gadaamessa keessaa ba'utti hin dhorkamu. Garuu wayita dhibeewwan gadii kun haadha ulfaa irratti mul'atan saalqunnamtii gochuun dhorkaadha. Inni jalqabaa seenaa ba'uu ulfaa al 2 fi isaa ol yoo qabaatan. Kana jechuun kana dura dubartiin tokko ulfooftee yoo ulfishee al 2 fi isaa ol irraatti bahe yookaanis daa'imni lubbuudhaan yookaan immoo fayyaa ta'e yoo hin bahin saalqunnamtiin yeroo ulfaa haadha kanaaf dhoowwamaadha. Inni lammataa ulfa duraa irratti ciniinsuun osoo hin gahin itti dhufeera yoo ta'e. Kana jechuun haati ulfaa yookiin lammata ulfooftu ulfa jalqabaa irratti ciniinsuun osoo hin gahin yookaanis immoo yeroo isaa malee itti dhufeera yoo ta'e haati ulfaa kun saalqunnamtii yogguu ulfaa kan goone taasisa. Inni itti aanu yoo kallattii qaama saalaa isaaniin dhiigni dhangala'a ta'e. Kana jechuun abbaa manaa fi haati manaa eega walqunnamtii godhanii booda dhiigni yeroo isaa hin eegganne kan dhangala'u yoo ta'e haati kun ammas saalqunnamtii yeroo ulfaa akka hin goone taasisa. Inni afraffaan yoo bishaan gubbee dhangala'e. Inni dhumaa fi inni shanaffaan altiraasaawundiin ilaallamtee yoo of kaltiin balbala gadaamessaa gubbaa yookaanis mucaa dhalatuuf jiru dursee jira yoo ta'e haati ulfaa kun amma saalqunnamtii yeroo ulfaa kan goone kan ittisudha. Egaa abbaa manaa fi haati manaa yeroo wayittii ulfaatti saalqunnamtii godhan saalqunnamtii booda dhiigni haadha manaatti yoo mul'ate akkasumas bishaan gubbee yoo dhangala'e hatattamaan mana yaalaa deemuun fala jabaadha. Galatooma maddi Dr. Lammiidha. Egaa hordoftoota chaanaalii koo viidiyoon har'aaf qabadhe kana fakkaata. Viidiyoo kana yoo isinitti tolee jaallattan laayik, sheer gochuudhaan namoota hin geenyeef akka geechan abdiin qaba. Viidiyoo itti aanuun hanga wal garruutti nagaan naaf tura isinan jaalladha.